لا سوفتير ابديت بك جو جرامي سوفتير ابديت سنقول سوفتير ابديت هاي مي أمو نيفني نا أما نيفني دولمي إلان وانا في سلكي ميك أقبسيت توكو لما كانت سدي كوني أدسي كوني سدي garuu kunumti qalaalii sitti hin fakkaatin Itoophiyaa kuma 70 bitee kan. Habibti ani silkii awwaleedha qabattee as Itoophiyaa kuma 70. Wallaahi wabillahi riyaala kuma tokko 300 bitee kana riyaala kuma 500 bitee garuu gaafa ture isan harka jiru kana immoo riyaala takka addisiidha kun addisi erga geemii. Ani waan qaqallaalii hin qabaddu garuu waan akka silkii kana waan babbareedaa hin qabadda. Kanu yoom jedhe bar samsiingii kiyya 25 kan ol baasaa jedha. Silkii torban qabalan sadii. Yeroo tapha erganii itti dhufa. Wanni erganii naa wanni dha bontu. Atu akkuma isiitti bakka hatatata jetta bar hatatata jetta ati bontu silkiin bontuutiif ati illee tokko bar hatattisa. Gaayis taaf godhaa isin narra. Taaf godhaa. Hadda warri mana kiyyaa maaliif cadhise gaayis xaxxatiidhani mar wallahi giddii asirra taa'u jira laal fiigi naan jedhaarti qalbiin laal xifi leenyaal wallahi zaare min indoonee leenja faamilii adeellam zaare isinii miti hadda wallahi qara sa'aatii kana taaptaabii nu 200,000 amma sa'aatii kana jaarsi gurra muree ari'ee fi jaartiin manarraa ariitetu jala kana walgahii na fakkaata akkanaa miti taaptaabiin tiyya wallahi qara intee Andeme amarran tiya bira abdita. Amarran tiya wajji taphachuu na wayya wallahi jara lafa harkisuu na wayya. Maal taat? Qixaatii tokkoffaa waa wal mooleen sagalee wal jijjiirraa. Qixaatiin lammataa nama 10,000 sii kennu yoo qabaatte wiini tiyya balleessita garuu moodiitera kiyya naa deebisi guyyaa tokko aaree bar addunyaa kana nama hundarraa moodiitera kaafadhe bar nama hundarraa moodiitera kaafadhe guyyaa tokko ollaa sukkaara kiyya 100 galee nama 10,000 sii kennu yoo argatte haadha seenaa atuyyuun qabdu qabi afaaniin fixatiin an bar gizaan sitti ergu firan qabdu maal godhan nama firan qabnetti ergaddeedhaan sirraa qabeeyyuu. Ayinaa firan qabu garuu ammoo wiinii tiyya wiinii 30 qabaa 10,000 hin balleessita ishee. Filteerii jijjiiri waa'ee filteerii dhiisaatii qabsoorra jirra filteerii minaamni dhiisaa rakkoo miti. Achii gadi ammoo jechuudha achii gadi ammoo homa wal mooneeni sagalee jijjiiratta abbaan Abdallaa sila abbaa Abdallaani wallaa isinii siin goone leenca kiyya yoo naaf hin kennini. Halo Sena, assalamualaikum. Madu ko lubu ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ni jirta perfiriti ya wallahi ini nas. Akam jirtu fayu mami. Unti got elubu. Abba Abdullah kam isin naguma. Naga. Imbaina asi imbuina ta. Ta. Wini kana hunda narrat. Wini 32 qabda. Wow, mashallah. Lah nama 500 teessanii miila farkaan taap gootanii 10,000 akkan galna gochuu qabdani wallahi billahi callisanii taa'uun qabdani. Yookaanis na jalaa deema yookaan hundi keessan taap godhaa jaarsaaf jaartii. Hundi keessan taap godhaa. Ara taap godhaa. Winiin tiyya sokkite guys taap godhaa. Hundi keessan iskeenan bilbila yeroo sadii. Habiibti nu bira nama 600 jira haalaan. Danina kan kiisa. Na qaqqaayina taap 600 jiraate 10,000 yoo sii kenna winiin tiyya balleessita yaala dabil yaala ciqiciqa. Yaala ciqiciqi millaa 10,000 argachuudhaan nuti kaayyoon kan keenya. No, wallahi wini soddoma garu wini soddoma osoo jaarsa kan keeta leenca jedhaan garuu leenca siin hin jedhu 10,000 dabili nala jinni nala argate 10,000. Mana kan jedhu. Ababa kennaa nuti dadhabaa miti 10,000 siin jettu kanas rakkoo miti. Guys, ababa afur guuta ababa afur namni garagara ababa afur. Waan biraan gaafatiin argatanii taap godhan taphachiisaa jaarsaaf jaarsa jinjirra amma. Manni waan birraa hin jirre dubbata isaa. Guys, another one. Nama tokko walaan sana booda dileetiin godhaan TikTokii waan jedhamu kana wiini. Nama tokko guys, ara nama tokko. Nama tokko dafa nama tokko ebanne nu salvaachina nama lama asirratti galatooma.
Muti bay. Eva muti gote. Ispi challenge da, ispi challenge yeroo guutaa. Baay'ee saamana Guys, namni tokko barkuma tokko yoo kennitan iyyuu rakkoo miti. Nama baay'ee Haadha seenaa waan wal qabate kuma kudhan feena malee waan biraan feena. Jechuun wal gaanii kuma kudhan haa kennan nama baay'ee jira wallahi. No, sanii miti. Sanii miti. Kooyinsi kuma kudhanii. Egaa kuma kanumarraa lakkaa'u jalqabaa bar tiripilii kana jalqabaa wallahi. Miskiin namtunniin jechuudha. Maa jallistanii lallaalina koppiliin kisheer godhaa yoo ammantinii taate booda wal adamna. Maduu koo yeneennaat. Wal gargaara maal mataataan. Dubaay teettee giifti bittee naa ergiti. Nama akkana na jaallatu kan niin qabaa bar wallaahi billaahi. Dubaay teettee giifti bittee naa ergiti. Asiini wannooni natti hima rahiimaan kuweet teettee giifti bittee naa kenniti. Sultaan kuweet taa'ee giifti bittee naa kenniti. Wallaahi rabbiin akkuma isin na jaalattan na kabajitan kana rabbi isin na jaalatu isin haa kabaju waan jiru qabu wallaahi. Dhiisi qabaan faatii booseen boosisiin bakka Wallaahi billaahi. Koofii qabadhu. Booseen boosisiini. Haadha seenaa. Naam. Seenaan akkam? Nagaayisiit wallaahi. Kaayiroon yaamu dittanii. Kaayirootis waamuu diddamada nuti maal Kaayiroon baramma warra Ameerikaatitti baqataa Rabbaa Abdallaa. Warra dheessu kana itti baqatu jira. Wallaahi namoota baay'eetu ilmaan qabatanii dhufan ilmaan nurraa ajjeesan maal ta'a minaamin jedhanii bakka ilmoo fudhatanii bakka dhaqan dhabanii. Rabbumatu kun An amma haadha manaati isinirraa fudhadha yoo rabbi fedhe. Taaptaa godha faamilii iskeen bira maal gooti nu bira teessee qalbiin isin bira jira. Gizee sadi gaa'e. Yeroo sadi faamilii tuttuqa. Mucattii dubraa yoo arganne maqaa Jamiilaa baafnaaf. Gatuttuqa Waan isin Ayyee ansilaa dhiisee haadha seenaatti deebi'eera maal rakkoo qaba. kijibna sama fakkaate bifa qabaate abbaa Abdallaa fakkaate wallaa. Maal inshaallah maal jechuu barbaaddeet? Mee namni an dhiira jedhe as bahee akka isaanii kanatti haadha manaa koo maaloo koo siin haa jedhuuni. Habibi anaan yoom asirratti haadha manaa koo niitii xiyya naan jedhe yoom na habibi harkatti baarii barbaada malee yoom na asirratti niitii xiyya maali xiyya kan namni bara. Kaan gaasii lafatti gadi buufataanii isaan maala godhanu jarri. Takbaari maal anaaf dubbanneemi? Wiinii xiyya irraa utuma deebi jechuudhaaf namni kuma san kennu jira. Maaltu jira dhiise akkanumaan ta'aran haasaa dhaggeeffachuuf. Haadha seenuu. Naam abbaa Abdallaa. Taayimii walii qabnee eegu jirra. Qaxaroon geetti. Lambar abbaa keetiitu naa kennite naa kennuu didde. Hin balleessean. Naas galatoomtee. Ana titti kenna jee qabaan. Naas gilaafii qabdaa. Isiin nan jaalattu kaama yoo annaa jedhe maal. Bitti geemita. Asirratti baheetiin akkasii yookiin yaa maalikii asirra jedhuufi yaa. Naan jedhe haadha seenaa uumaa yeroo akkasii sanirra hin jiru amma jedhee darbeen warra asin dura jedhee fuyyuu ni gaabbee. Okay, edaa dura jettee obbaafte. Amma jedhee darbeera wallaahi gizee ama waa dhiira waa ol baasanii faarsanii gastii gubbaa seensanii faarsanii wanna jedhan san bira tareera takbaariidha malee kiyya yoo danda'amee jedhe inshaAllah barbaadu. Okay, ta'e edaa qaata obbaafatte. Jechuun qoosaa bira taree jira qaama bichaatti yeroo qoosan san bira taree jira bira kutee jira. Ilma akka kiyyi san taatee jirti abbaa Abdallaa kiyyaariin argitanii mi mucaan qaxabatee quufee ka'ee sargii akkana Dubaay. Wallahi sargii akka edaanatti tole nagarreen. Abi bismillahi maasha Allah tabaarakallah. Wanni hundinuu waan pirotokoola isaa eeggate. Injiru bakka kabajaan. Saadamuu waan irraa waraabu dhabee saadamuu waan jedheen. Waan takkatti bichaa jedheen as garagali kaakiyyaaroo as garagali jedheen. Isan malee waan biraan jenneen. Kiyyaaroo guyyuma sargii isaatii illee kabajaan namaa qabu uffanni uffisee uffannaanis wanti hundi jira hin bareeda bismillahi maasha Allah tabaaraka. Daa'imandii uffisee bar daa'imandii. Ta'uu qaba maal ta'uu qaba kiyyaarii bar namni kun qabsaa. Dahabaa miti daa'imandii. Alla faamilii winin tiya 33 geete yaa rabbi lubbuu godhattee winin jalleen cakku. Haadha faate ammaati akkam jetta akkam sargii kan keemee pilaanii akkamitiin godhatta sila.
Ichitiidha. Inshallah tiyya. Mee himi mee haadha faaxee. Ay himuun qabdu himuun qabdu. Taaptaap godhaa guys. Nuti oduu eegallaan namni taaptaap godhu hin jiru guys. Taaptaap godhaa. Taap godhaayyee. Namni nu oduu eegallaan guddatee iyyuu mee himi mee. Taaptaap godhaa guys. Inshallah. Mee himi mee maal waan akkamii irraa feetamee sargii. Eenyu isaan maqaan kan kee mee maqaan kee dhugaa barreessi. Taaptaapi nu caalu qaban. Haadha seenuu waan jedheen beektanii. Naam. Nikaa wal godhannee deemnee hajjii deemnaa umraa deemnaa jedheen. Bisa ta'an hunduudhaan nama hedduu waliin abjuudhaan deemee hajjii yoo dhaqu umraa taaptaap godhaa. Sanii miti kaa haadha seenuu mallaqa gaddisuu irra akkas goonee ibaadaa rabbii dalagannee deebinaan jedheen. In balleessi haadha seenuu. Waan eebar dhageessaniittu amma haram biratti suuraa ka'uu mobaayilii qabatanii minaamin dhowwani. Ma hin deebinu kan nu suuraa maalirraa godhannu umrii wannaa rabbiitiif deemna malee. Akkana yeroo sadi guys yeroo sadi gadduutu let's go kaamil. Nu argaaf hin deemnu nu. Haadha seenaa abbaaf dhalli har'aa leenca kiyya leenca naafuu wallahi kakatee leenca waadaa naa galee na dhoggate. Ani koo inni kuma leenca doolaarri 50 waan guddoo taatee miti ginna immoo abbaaf dhalli baay'ee taariira wallahi billahi dhee kakatee na dhoggate. Godhani dhiisi. Wallahi kakatee na dhoggate no ji'a geette wallahi billahi kakatee na dhoggate. Ani jechuun waan guddaa miti sanii oluu naa kenna sanii oluu naa ta'a ginna immoo na dhoggate. Maqaan siif kennan guyyaadhin mayyaadhin. Anguma sii kennanii kennaa isaanii kana afaanumaa yoo sii kennan kanas akkuma waan sii kennaniiti dhiisi. Taaptaap godhaa. Dhiisi. Maruutu ayyi haadha seenuu kennuufi. Namatu kennitanii fi ilma gammaddu malee waan taatu har. Bu'aa rifattee mana keessa fiidee. Egaa haati seenaa ittiin kennaa basi. Jamiilaa wal fuudhuu deebisee. Haati viidiyoo waraabee isin erga haadha seenuu keessaani. Tole. In ergaa eega isin jettan. Irraa utuu baddee beekti namni kuma 10 sii kennu hin jiru. Eessa isaa? Daqiiqaa meeqa tafe maa? Gana abar daqiiqaa takka waan rabbiin beekanu. Eessa waan iyyattu hin jiru abiibidhaan albala mantaxxam jedhee fide wiini kana kun bakka geemii erganiin kana gattutteetiin geemiin jijjiirameera bakka geemii kana gattuttee xiyya kana tutta amarraa dhaaliif dubara na deebi abiibti. Eessan inshaallah qomee. Kutamee? Ilma itti baay'ifattaadha taate. Anuu duratti akka itti rifadhe utuu argitanii haadha seenu. Naam. Inni rifadhe. 20 irra nan dhuftee 25 jaanamootee na biraa deemte. Ima mooyaa laakiin ammoo makiinaa diimtuun na hiite. Aslitti illee sheer godhachuu fedhee asliin wannaa irra jira. Sheer na godhadhu naa jedha haadha faatee gaafa isin waan akkanaati wannaa si godhu. Rafu onlaayinii irra jira inni illee. Isinitti gooti haati faatee kun faatee. Wallahi billahi kalam. Nama makiinaa diimtuu naa kennu dhabeane. Faamini taaptaa kun yeroo sadi. Haadha seenuu maa qabdanii madarasaan geessinaa isii. Maa mana madarasaan geessinaa. Toome qaalikoo tenchoo nakee. Hin deemti. Haadha seenuu isinillee gara masakkaruu eegaltanii. Isinitti nimne ganama dhiiftee milaafi akka duraanii sanamte. Haadha seenuu masgiida walii wanna madarasaa deemu jirti. Deemaa samoona kana deemu jalqabde. Haadha seenaa taaptaa jabbaan dalla barjinatti gasi gisee nu qaaqaa jira yookaan gabbuunee gasii bananna taaptaan godhaa jedha tabbaaf dallaa dhiisiiti. Yaa jamaa taap godha. Yaa jamaa taap godha. Jaartii jaarsa akkanatti uffatu kun dhiisaa itti. Goolii irraa samnaa kenna bannaa taachuu. Laggee walaa goolii irraa samnaa kenna miira keessa gala. Iyyaaraa fi mooleen dhasa. Guys taaptaa godha. Wal maraa keellee dhufe hiyyeessi. Tapha deengaddas. Maa hiyyeessi maaliif? Waan ta deengaddas malee maal qaba? Lakkisitu itti kennatu.
Fixateera. Baga fixate. Maa waan namni itti kenne ofii fedhee kenne. Maa qixxaa utuma irraa bocilillee achirra keettee lubbu. Qixxaa kutataa daabboo san daabboo bareedaa goote akkam. Family tap tap godhaa isin tap godhaa. Speech challenge illee dhufu didee tap tap godhaa guys.